Totaf dhaggeeffattoota qophii burqaa Oromiyaa bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin haa qabu jecha akkuma beekamu burqaan Oromiyaa wantoota garaagaraa qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Gama sooshaal miidiyaa Feesbuukaa fi Yuutuubiidhaan qabatee isiniif dhiyaata. Burqaan Oromiyaa gama aadaa safuu Oromoo hin tu'in wantoota adda addaa walaloolee baacuu fi diraamoota garaagaraa qopheessee kan isiniif dhiyaatudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota yaadni keessan utubaa keenya yaadni keessan nuuf galaadha waan ta'eef jechuudha. Yaada keessan koomentii barreessanii yoo nuuf kennitan wanta kana sirraa'uu qaba kana sirreessaa kan immoo hanqatee jira kana guutaa waan jettan hamma dandeenye isin tajaajiluudhaaf qophiidha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wanni isinirraa eegamu share like comment gochuun isinirraa eegama jechuudha. Akkuma beekamu waadaa isiniif galle keessaa tokko baacoo qabatanii dhufee isinii jira jechuudha. Baacoo kanarratti immoo haati bashuutii fi abbaan bashuutii turanii haati bashuuf abbaan bashuu kun akkuma beekamu naannoon Oromiyaa gadaadhaan bulee sirna gadaadhaan bultee wal bulchaa ture. Sirna gadaa kana keessatti immoo dubartoonni dur abbaa manaa dhaqanii mana poolisaa hin dhaabanii mana murtii hin dhaaban jechuudha. Dura hayyatti himatu hayyuun ganda jira jaarsatti himatu akkuma san abbaan bashuu kun jaarsa ture hayyuu ture. Hayya kana bira dhaqanii dubartoonni hedduun itti himatu. Kanarraa argitee haati bashuu kun kan dubartiin hinaaftee miri maal jedhanii jetti shakkitee abbaa bashuu kanatti ergaa wayii dhaamteef maal jetteere mata abbaa bashuu gaarii dhadheeraa maaluma siin jetti tuni nadhoon biira yoo bira dhaabattes bira hin turini meeshaan kan kee kiyyaa irraan qutturini jettini dhaamsa itti dhaamattee jiru. Akkuma beekamu kan abbaan bashuutii fi haadha bashuu ta'e jedhamtu qabanii mucaan tokko bashuu tana jaalatti. Erga bashuu tana jaalatee jennaan kanas jaalala isaa waan jedhee ibsuuf barbaade bifa weedduudhaan jechuudha. Maal jedharre callee ta morma keetirraa hin bareeddi callee morma teetii natun baafatini haatee durbeessaa natun gaafatini gaafadhee dhagahee durba koloobati baay'ina qabanii dukkana roobatiin jedhaan. Jaalala ofii kanatti ibsate jechuudha. Akkuma beekamu gosti kolooba jennu gosoota Oromoo keessatti bebbeekaman keessaa tokko gootota kan akka leenjisoo diigaa gosoota burqisiisan keessaa tokko jechuudha. Egaa gaafa biraalleen immoo waa'ee haala yeroo irratti abbaan bashuutii fi haadha bashuu kun osoo waliin jiraatanii dhukkubni koronaa kun dhufee abbaa bashuu kana qaba. Abbaa bashuu kana qabee jennaan hospitaala geessanii jennaan abbaan bashuu kun haadha bashuu tana marraa baay'ee jaalataa jaalallisii kana maal jedhaa ibsaanii beekte. Ana goota bara xaaliyaanii takkaan jilbiiffanne gaaf tokko bashaanii akkamiin namoo hidhee najjeesa qofaanii kana rabbi fidee duus rakkoon qabu kan garaana gubee haadha bashuu dhabuu. Yaa rabbi yaa gooftaa yaa rabbi yaa gooftaa sima hundaa mootii ansitti kennadhe abbaa bashuu kooti narraan fudhatini dullummaa kanatti bilaasha dargaggoon narratti baratti jetteeni abbaa bashuu kana marroo isaa qabduu fi yaani rabbii kana kadhaa godhattee jira. Egaa wantoota dhaggeeffattoota keenya wantoota nu qabdan irratti yaada koomentii nu barreessan nu qaqqaba jecha yaadota hedduu bocawwan gaggabaaboo kan isin boorsan kan isin bashannansiisan wanna kun hir'atee wanna kun dabalamuu qabu jettan yaada keessan sirraa furan kan isinirraa eegamu subscribe maayidhaaf subscribe yoo goone nuti wal guddisaa nuti waliin dhantii jedha. Ilmaan Oromoo waliin hundaafuu nama kamiyyuu Oromoo kamiyyuu gara biizinasa kanatti akka seenan ni jajjabeessaa namoonni dandeettii qabanii dabaltee jira yoo taate akkasii seenan ni jajjabeessaa. Kanarratti immoo subscribe goonee yaada walii kenninee wal haa jajjabeessuun isin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa qophii biraa akka walitti deemuutti nagaan nuuf jiraadha.